Sabana jo ya de talabo yella gana kubani magala ko ya de damne shore kawan charubani ebuka ya solo damne obanda Dr. Rundaa Sagidduutti waas dubbachiisuu laata yeroo baay'ee mana amantaa keessatti Oromoon amantii adda addaa jalatti qoodamee jira. Amantii waaqeffannaa jira, amantii Protestaantii jira, amantii Islaamaa jira. Mee isaan kana sadan yoo fudhannee ilaalle mana waaqeffannaa Oromoo tarii biyya keessatti yoo wal qindaa'anii wal barsiisu ta'e afaan Oromoo qulqulluutti kan gargaaramu amantii ammaatti Oromoon duukaa deemu keessaa amantii waaqeffannaa qofa. Kanarraa kan hafee amantii Protestaantii yoo ta'e yeroo baay'ee mana amantaa keessatti Oromoon mataanii yeroo isaanitti afaan sana gargaaramanii fi biyya keessatti waan mudatan ture yuunivarsiitiirra yeroo turre nuti yoo amantii Protestaantii kana barsiisnus keessatti dhaqnee hirmaannu keessatti yeroo itti annee mana amantii guddaa keessaa afaan keenya waan gargaaramaa hin jirree hin jennee baanee fi afaan keenya banannee dhaabbannee wal barsiisuu jira. Isa kana wal qabsiisee namni Oromoo ta'e amantii iddoo kamuu jira. Amantiitti akka nu jalaa buutu hin barbaadu seeqnee yeewwammaanii haa ta'u garuu afaan lafa jirutti itti fayyadamuu irratti kutannoo inni qabuu fi kutannoo inni qabu akkamittiin ifatta yookiin akkamittiin xiinxaltaa maal jette kanarratti yoommoo afaan isaa dhiisee afaan biraatiin kan yaalii godhu ta'e namni kun nama amantii akkamii hordofudha jettee hiikatti laata? Dhugaa dubbachuuf egaa waaqni tokkichuma jedhamiti hundumtuu tokkichuma. Galiinis immoo waaqa sana uumaa sana wajjiniin dubbatanii akka abbaatti ilaalanii badii koonaa dhiisi jedhanii kadhaanis galanni galus waluma fakkaata afaan kamiinuu haa dubbatu. Amma warri haadha manaa kooti amantee biraa qabu ani naqu mana isaanii mana amantee isaanii garuu innaa kadhatan nan dhagaa. Isuma warri koo jedhan yaa Waaqni nagaan na bulchite nagaan na bulchi amaanarraa qabii nagaanatti qabii isuma jedhan biyyatti jechaadha. Isaanis kanuma jiru. Garuu namni keenya afaan isaatii waaqatti dubbachuu waaqa isa uume sanatti dubbachuudhaaf fi waaqni uumaan suni imported kan ta'e kan biyya alaatii biyya akka jaakeetii yookiin akka makiinaa biyya alaatii galfatan otoo hin ta'in durmayuu kan achi ture durmayuu kan uume achuma isaan bira kan turee fi isaanuu hanga uumaa namaa ta'uu isaanii amanuutu irra jiraachaa. Kanaaf sana gochuu fi aadaa fi siyaasaa fi amantee addaan baasuu barbaachisaa jira. Amma amanteewwan biyya alaa baay'een isaa aadaa fudhatee dhufa. Yoo argiteetta ta'ee Middle East irraa amanteewwan dhufan even Ortodoksuma yoo fudhattu akkuma Giriikitti mana Ortodoksii mana amantaa Ortodoksii keessatti godhanitti biyya keenyattis godhu. Ixaana fa'aa sitti aarsuun weedduun isaaniillee zeemaan isaaniillee uffanni darsu uffatanis hareenni sunis isuma Giriikiin gootu sana godha namni keenya maal jechuudha ennaa kaatolikiin biyya dhufu isuma kan xaaliyaanii sana fudhatee dhufu. Ennaa Protestaantiin dhufu mostly warra Westii kana fudhatee dhufa warra yookiin Jarmanii yookiin Ameerikaa. Inni kan Arabaas immoo yoo argitu nyaachaa jalqabee akkatti taa'anii jalqabee jechuudha. Inni jilbeeffatanii soofaarrallee ta'anii barcumarrallee ta'anii aadaa sana wajjiniin dhufe jechaadha amantichi. Otoo namni egaa amantee sanaa fi aadaa biyya alaatii dhufe addaan baasee waaqnoo silaa tokkuma afaan kootiin waaqatti dubbadha. Amma fakkeenyaaf namni tokko makkaa deemeetu haaji jedhamee dhufe. Haajiin sun egaa Amaarinyaan akkanaa galutti heda jechuudha miti hedoo mattaa jechuudha haaji heda. Lakki tarii hiikanni amantaa sana keessatti hiikanni qabu immoo hiika kan biraa ta'uu danda'a. Iddoo namni Muhammad jedhamutti awwaalame nama dhaqee dhufetu malee muudaan itti kennamu hin jiru akka Oromootti muudaan hin kennamu. Achuma deebi'uudhaan haaji jedhama heda jechuudha. Maali Amaarinyaan baay'een isaa beeta anta anchi kibriit maaloon kun Amaarinya afaanuma Arabaati bara anta maaloon kun. Achirratti Dooktar Hundaasa tarii amma akka luba jennee amantii kiristaanaa keessatti qeesii jennee sheekii jennee maal jennu kana keessatti haajii jechuun
taayitili mata duree luba sima busheessitanii dhugaa dubbachuuf luba jechuun gadaa keessa jira luba qabatta malee sirna amantaa keessa hin jiru qaallu jira qaallittii jira malee lubni hin jiru isuma sanatti jallifatanii haa ta'u inni iyyuu waan tokko oromsaniiru inni waan tokko ber oromsuu tattaafachuun isaaniiyyuu isaan dinqisiisa ani kan hin jechaa jiru dura nama taate atuu nama taate afaan koo afaan waaqattiin dubbachuu danda'uudha waaqan ittiin waaqatti kadhachuu danda'uudha ittiin obulchuu nan danda'a ittiin seera baasuu nan danda'a jettee akka sirna gadaa sanatti yaaduu gaafa dandeesse as deebitee waaqa sana ati quraanis karaa quraanis amanii karaa baabiliis amanii karaa akka oromoottis amanii amanteen suni amanuudhuma namni amanteen qabneyyuu nama miti amanuun gaariidha kan inni kan bade maalinni aadaa wajjin ergifamuu isaatiiti amma aadaan sun dubartii cunqursa yoo ta'e dhiisuun maal obboleettii kee cunqursita mucaa kee durbaa cunqursita dhiisuun gaariidha afaan keetiin immoo amma haati koo namni biyya keenya keessatti bilisoomee haadha koo qofa jedheetan yaada beekta gaaf tokko markaatoo dhaqanii afaan amaarinyaan dubbatan ilma koo meeqa gatiin jedhuun guraagee haa ta'u gondaree haa ta'u tigree haa ta'u imma amma andasiinoo jedha ima dhagaa haati koo hin didu abbaan koo garuu akka gojjameetti dubbata maaliifin akka nama bareetti of ijaa of ilaaluuf amaarinyaa sana dubbachuun akka nama bareetti of ilaaluu isaati haadha koo akka doofaatti ilaala garuu haati koo amma akkan duubatti deebi'ee ilaalutti nama bilisoome jechaadha kanaaf afaan ofiitiin dubbachuu danda'uun inni itti gurgurtus inni irraa bittus bee bu'aa isaati jedheetuyyuu afaan keessatti dubbata hamma haati koo bitoonnaa dhaqan gurbaa meeqa ilma koo meeqa gatiin eebbisi kaannaa jedhan eheummaammaa jedha afaan isaatiin innis walqixxee ta'aniiru argite kanaafuu waaqannaa kadhatu namni amantee isaa jijjiiruun irra hin jiraatu garuu afaanuma isaa sanaan bismillah rabbil alamin maalo jedhe afaan amaaraati afaan arabaatiin dubbattu malee jannatan deemtu kan jedhu sun ani quraan keessa jira natti fakkaata kana yookiin immoo qoobii jaraa keewwachuu baatte baarneexaadhuma isaa keeshaayyoo keewwatte hin jiru dhoowwaadha kan jedhu hin jiru argite walumaa galatti of ta'uu dadhabbuudha rakkoon. Dr. Insarmu naannoo Finfinnee keessa hojjetteetta magaalaa Finfinnee keessattis hojjetteetta afaan keenya Finfinnee keessatti maal akka inni fakkaatu beekta. Sanaan wal qabsiisee afaan dhiibbaa inni eenyummaa irratti dinagdee saba tokkoo irratti daldala keessatti maal keessatti amma Dr. Hundaasaa jedhu kana keessatti qabu akkamittiin ibsita adeemsa keessaa maal balleessaa deema afaan biraan afaan ofiitiin bakka bu'aa gaafa deemu maal irratti uumaa deema gabaabinuma. Ilama afaani gaafa biyya tokko balleessuu barbaadanii warri kolonii kuni warri jenosaayidii koomit godhan kanaan dura amma abiddi waan sadiitu jiraachisa tokko oksijiinii jiraachisa. Inni lammaffaa waan boba'u qoraan mukni jiraachuutu irra jira. Inni sadaffaa immoo abidda sanadha. Ispaarkiin sun qaanqeen sun jiraachuutu irra jira. Balaan abidda balbal jettu sun isheen bobeessitu sun sadan kana keessaa tokko yoo keessaa fuute abiddi sun hin du'a jechuudha dhaama jechuudha. Akkasuma identitii uummataa keessatti eenyummaa uummataa keessatti afaan isa murteessaadha. Afaan sana keessaa yoo luqqiste jechuun simply ethnically cleanse goote jechuudha. Akkanumatti afaan sana keessaa yoo fuute afaan sun jijjiirame ethnically cleanse goote jechuudha. Fixxe jechuudha uummata sana. Genocide irratti deemsise jechuudha. Sababa addaayyuu kenni sababee feete fedhii kana fedhiidhaan warri akkasitti badan jiru. Amma biyya keenya keessa namni fedhiidhaan afaan amaaraa dubbatanii taasa'anii akka uummata guraageefaa hedduu nagaddisiisu. Baduun suni irran jiru afaan isaanii. Afaan isaaniitiin ijoollee isaanii barsiisutu irra jira. Afaan sun barreessamuu qaba. Afaan suni yaada har'a jiru kana generationiin kun dhaloonni har'a jiru kun maal yaada? Wisdomii akkamiitu jira isa jedhu sana har'atti boruutti dabarsuus irra jira. Even afaan sun yoo darbeyyuu uummanni amma jiru kun yaaddoo akkamii qabaa? Maal akkam keessa darbeera inni jedhu barreeffamee yoo taa'e haala akkamii keessa akka uummanni keenya darbeeru beekna jechuudha. Waggaa 200-300 booda yoo dubbiste maaltu uummata kana yaaddessaa ture bara sana maal irratti barreessaa turanii
namoonni baay'een isaanii maal jechaa turan isa jedhu sana haala sana barreessee kaa'a jechuudha. Wisdom jiru sana beekumsa jiru sana barreessee kaa'a jechuudha. Gaafa inni suni badee keessaa balleessanii jechuudha. Amma naannoo Finfinnee keessaa hedduu an nagaddisiisu naannoo Kotobee bara freshman baradhu atoobisiin achi dhufu Kotobee irraa dhufu afaan Oromoo dubbata. Namni Kotobee naannoo Kotobee jiraatus qotisadha. Garjii qotisa jira. Nama afaan Oromoo dubbatu hawaasa Oromoo baay'eetu jira jechuudha. Achi gaafa isaan buqqisanii afaan amma lafni suni afaan biraa dubbata jechuudha. Aadaa biraa dubbata, amantii biraa qaba. Naannoo sana wajjiniin waan waliin fakkaannetu deeme jechuudha. Amma naannoon suni nama malee gosa malee naannoon sunis maqaa dhaba jechuudha. Naannoon sun mataansa identity sana malee abbaa biyyaa sana malee biyya hin fakkaatu deebi'ee jechuudha. Eenyummaa sana wajjiniin walitti hidhaa qaba jechuudha. Isa sana gaafa tokko isaa keessaa balleessitu badee biyyi badee jechuudha. Haa ta'u. Baay'ee fayyaa ta'e Dr. Oli gaaffii dhumaas ta'uu danda'a tarii achumaan dhaamsallee dabarfattaa. Gaaffii ansii qabu akkuma biyya alaa kanatti kutaa biyya alaa kana keessatti amma dhaloonni amma jirru kuni warri amma mul'annu kun yoo waan afaan Oromoo kana lafa hin qabsiifnu ta'e biyya alaa kana keessatti dhaloonni kana booda nutti maddanii ammas immoo dhaloonni isaanirraa maddan dhimma fayyadama afaanii fi seenaa akaakilee abaabilee tursiisuu keessatti yoo ammaa kaanee qabaa kana lafa qabsiifnee dhimma ittiin baanu ta'e yoo hin barsiifnu ta'e akka dhalootatti darbu hin goonu yoo ta'e tokkoffaa dhaloota kana maalirra buusuu dandeenya achi gana warra sichi akaakayyuu 3-4 fuulduratti as dhufan kana yaadaa mee waa tokko naa deebisi afaan kana yoo ammaa kaanee bakka itti goonee barsiisaa jaallachiisaa akka daa'imni barbaadutti agarsiisaa hin deemnu ta'e maaltu nu eeggachuu mala kanaaf immoo maal goonuu attam goonu attamiin qaqqabnu kan jedhu sachumaan dabartee tarii waan teknooloojii kanaa irra deddeebiin ta'in malee bara ammaa kanatti waan baay'eetu gadi yaa'eera. Zuumii ani fi namni 5 taanee amma haasa'aa jiru kun hamma nama 100tti ergaan takka mari'achiisuu danda'a. Daa'imman 100f torbanitti kutaa kennuun hin danda'ama. Biyya isaan ta'anii ergaan takka sa'a wal fakkaataa irratti daree galanii barsiisanii xumuranii baasuun hin danda'ama. Website irratti marsariitii irratti barumsa qopheessanii jiraan liinkii kaa'uuf hin danda'amu. YouTube irratti kaa'uuf hin danda'amu. Facebookin illee sana qaba damee sana damee ittiin barumsa kennuu danda'an qaba. Teknooloojii kumaatamatu gadi bahee jira bara dijitaal dhiiraa keessa waan jirruuf. Mee kanaa wal qabsiistee maaltu nu eeggataa sun immoo gara fuulduraatti kasaaraa akkamii keessaa kasaaraa eenyummaa akkamii keessa galchuu danda'a. Booda akaakileen koo akaakayyuun koo nama biyya Oromooti yoo jedhee kan dubbatu ta'e daa'imni maal dubbata inni immoo gaafa jedhamu afaan maalii dubbata gaafa jedhamu yoo afaan sana himuu dubbachuu hin danda'u ta'e tarii innumtu kasaaraa eenyummaa keessa galee biyya kana keessatti tarii qorannoodhaan namoonni gaafa dubbatan namoonni eenyummaan isaanii wallaalamee amma hoomlesii ta'anii of gatanii sammuu isaanii gatamee abbaatti dhufan eessaa akka dhufan wallaalamanii bakkee kanatti gaggataman akka jirantu dubbatama keessumaa biyya Ameerikaa kana keessatti. Eenyummaan dubbii cimaadha. Dubbiin achii dhuftee. Kanaaf wal qabsiistee erga faayidaa isaa waa tokko lama nutti dubbattee booda dhaamsaa kennadhuutii nu xumuradhu asuma irratti ati. Afaan keenyi miidhamaa turuusaa akka inni barbaadamutti iddoo ga'u dhabuusaaf halagaan akka nurratti taphataa ture hundi keenya waan dubbanne natti fakkaata. Kana booda inni jiru miidhaa halagaan nurra geessisu miti. Kana booda kan jiru dadhabbii mataa keenyaati. Maaliif yeroo kanarratti Habashaan yookiin diinni keenyi afaan kun akka dhimma irra hin oolle afaan kun akka hin hojjenne nu godha jennee sodaa qabaachuun nurra jira natti hin fakkaatu. Kuni nurraati dhumeera irreversible action as taken already. So kana kan jiru isa uni irratti hojjennudha. Dadhabina keenyaaf laaffina keenya irratti kan ilaalu. Ijoollee keenya biyya geessinee
waliigaltee dhabanii jedhe Rundaasaan. Hankoon sodaadhe nu fuudhee galuuf hin jedha. Maatii koo wajjin haadha koo wajjin walii galuuf dadhabuuf deemu jechuudha. Kuni fafadha. Gara fuulduraattis yoo ta'e kan nuti yaadnu akkuma biyya alaa kana jirutti biyya alaatti hafna miti. Gaaf tokko sassaabamnee akkuma ijoollee warra Israa'el biyya keenyatti galanatti fakkaata. So kanaafuu ijoolleen keenya gara fuulduraatti kan dhufu sanaaf ijoolleen keenya biyya isaaniitti yoo deebi'anii afaan isaan barbaachisaa akka inni ta'e sana fudhachuudha qabu. Kanammoo kan itti dabarsuu danda'u. Heriteejii kana kan dabarsee ijoollee keenyaaf akka isaan booru itti boonanii gochuu kan danda'u unudha jechuudha. Dooktar Badhaasaan Siimeer akkamittiin kana gochuu dandeenya kan jedhuu fi har'a nuti hawwii keenya kan agarsiisaa jirru fedhii keenya hawwii keenyadha akkasitti barnee ijoolleen keenya afaan akka barachuu gochuudhaaf haa ta'u malee akkamittiin goona isa jedhuuf immoo warri qaroo ta'e kanarratti warri barnoota kanaa qabu warri hayyuu qubee kanaa wanni ta'e kuni walitti dhufee waa tokko hojjechuudha qabu. Warri akka keenyaa kun immoo warri kaanis warri ijoollee qabu kan har'a gadi bahee kanaaf gargaarsan goone kan kanaaf tumsan goone Oromooyyuu jedhamuu hin danda'u. Kanaaf mee gadi bahaa mee namoonni tokko tokko waa tokko gurmeessa isa kanarratti fuulduratti uummataaf dhiyaatee akkaataa itti ijoolleen keenya irratti barattu gochuun dirqama keenya ta'uudha qaba. Kanaafuu mariin kun asirratti har'allee waan xinnoodha haasofne gara fuulduraatti bal'inaan irratti haasa'ame miidhaa qaba. Ijoolleen keenya yoo barachuu qabanii alagaa tahanii hafuuf deemu akka isaan kan hin taane bakka jirrutti hundi keenyayyuu whether we are ogummaa afaanii qabaanne qabaachuu baannes iddootti nurraa barbaadamutti dhaabbanne digitally or online or whatever you call it akkaataa itti afaan keenya ijoollee keenyatti dabarsuu hojjechuudha qabnaan jedhaan. Haa ta'u baay'ee fayyaa ta'e Dooktar Olee mee Piroofeesar Badhaasaa maal haa goonu gara fuulduraatti attam goonee yaaduma dabalataa yookiin dhaamsaa yoo qabaatte ijoollee keenya uummata keenya dachee bal'aarra jiraatu kan ardii torbarraa qabna ardii torbarraa iyyuu qabna yeroo sila tokkoon keessan biyya keessatti illee rakkinni hin jiru jettani biyya keessa namni hundi afaan hin danda'u jara keenya biyya keessa rakkinni guddaan jira biyya keessa digirii baratee diploomaa baratee afaan kanaanuu baratee kan afaanicha danda'ee hin katanne kan afaanichaan keeyyata bareedaa tokko yookiin paaseejii bareedaa tokko baaraagiraafii bareedaa tokko barreessu hin jiru. Hunda miti kan barreessu, hunda miti kan danda'u digirii iyyuu qabaate. Sun hundumtuu haala itti afaan sun xiyyeeffannaan itti kennamuu dhabuurraa kan ka'e kan madduudha. Kanaafi warri ala jirru kun immoo keessumattuu warri biyya alaa keessa jiran immoo maatii baay'een waan kana irratti rakkina guddaa keessa jira. Kitaabaan itti kennanii kitaaba maxxansanii ittiin ga'uu qofaan gaanatti hin fakkaatu. Kitaaba sana dubbisuurra amma barri nuyi itti keessa jirru hundumtuu bara itti waan digitaalaayizd ta'e kana keessatti ijoolleen waan harkatti baattee deemturraa barataa deemti. Baasii keessaa, tireenii keessaa, waan kan biraa keessa gaafa deemtu. Kanaafi mee akkam gooneetu ijoollee kana dafnee qaqqabachuu dandeenya. Waan dhaamsa yoo si keessatti hafe jiraate jechumaan nu dhaamtee sanaan xumurru Piroofeesar Badhaasa. Okay, waan lama. Tokko waan mati jette biyyattiyyuu afaan kanaan baratee han afaan kana sirriitti dubbatu itti fayyadamu abbaa qabaa jetteetta. Of course, Oromoo ta'ee fi afaan kanaan baratee fi beekuu hin danda'u. Ati mana barumsaa galtee fi or digirii qabaattee baratteetta jechaa miti. Nama baay'ee lakkaa'uu dandeessa. Digirii kan qabu garuu hubannoon isaanii warra barate qotee bulaa hin baranne barumsa ammayyaa warra hin qabne qotee bulaatii gadi kan ta'e namoonni baay'een jiru. Maqaa dhahuu hin dandeenya. Gubbaatii jalqabee amma gajjallaatti. Akkasuma ijoollummaa kootti ani afaan Amaariffaan baradhee warra Amaaraa
miti ani argatu ECLC irratti yoo qoratan yoo qo'atan yoo akka subjectitti baratani malee gatii afaan sanaan afaan haadha kee afaan abbaa kee si salphata malee mastery goote jechaa miti. I remember very well high school itti gizeen baradhu yoo Amaariffaa 199 fidee barsiisaan koo gatii nan jibbuu fi badhaasaa jedhee attamitti 99 argataa kilaasii dhaabate. Maqaan isaa namni badhaasaa ta'e Amaariffaa akkamitti 99 argataa oo 100 argataa. What aninni isaafii galuu dhiise still doofaadha. Amannaan duuba deebi'ee ilaalu namni sun doofaadha. Or willingly ignorant jechuun hin danda'a. Subjectii tokko ati iddoo kaatee otoo hin ta'in Oromoo ta'uu kee otoo hin ta'in Amaariffa si dadhabsiisu determinationii barachuuf ati qabdudha. Waan hundumaayyuu barattee ni baratta. Sirriitti yoo qo'atte qormaata darbuu hin dandeessa. Akkasuma Oromoos gatii taatee fi siifaa salphatuyyuu malee Oromoffaa maasterii goota jechuu hin dandeenyu. Ittiin hojjechuu dandeessa jechuu hin dandeenyu. Barumsa gahaa ta'e sirriitti baratamuu qaba. Kuni fiildii hundumaatti akkuma apply godhu jechuu kooti. Inni lammataa maal gochuu qabnaa ka jedhu jira. Especially biyya alaatti or biyyattis taanaanii ilmaan Oromoo afaan isaaniitiin akka sirriitti baranii qaroomanii dagaagsaa deemanii fi maal waan jedhu ijoollummaatti waan qabatame tokko inni irraanfatamu salphaatti. Isa first grade, second grade baranne odeessina hundi keenya taatilii kitaabotaa or story kitaabotaa children's book irratti baranne kitaaba ijoolleen yeroo sammuu qulqulluu waan hundumaa irratti darbattu akka haphee qabatee hafu jira. Keessumaa aadaan Oromoo garri caalaansaa oraaliidha. Nan yaadadhaa ijoollummaa keenyatti ijoollummaa kootti haati koo abbaan koo akaakayyuun koo wasiilonni koo firri keenya jaarsaa oral story nutti himu waa'ee adda qamu waa'ee abba guddoo nutti himu. Ergan biyya kana dhufee waan faranjiin ijoollee children's book irratti barreessitu yennaan argu waanuma akkasiiti. Garuu differensiinsaa kitaabarra jira. Kitaaba akka ijoollee fi piikchara wajjiniin qophaa'ee jira. Imeejii wajjiniin qophaa'ee jira. Waan gaggabaabaa fuula xiqqoo qabu irratti akkasitti barreeffamee ijoolleef yoo qophaa'e biyya alaatti yoo sun immoo dijitaalaayizii ta'ee biyya alaatti yeroo isaa wajjiniin jechaadha. Biyya alaattis biyya keessattis gabaa argachuu afaan keenya jalqabanii sirriitti baratanii jechoota tokko warra badan warra baay'een fayyadamne meenteenii godhanii ijoolleen itti baratanii itti gammadanii itti guddachuu ni danda'u kan jedhudha yaadanis ibsuudha. Ulfaat baay'ee fayyaa ta'ee Dooktarin Sammuu sitti deebi'aa teknooloojii kee ani nuti godhi. Tole walii galatti gaa yoo maal goone maal wayya maal hagoonu maaltu nurraa eegamaa dhugaatti waa'ee saayinsii afaanii lafa kaa'uu qofa miti. Afaan kuni nama hundumaa keessa jira. Aadaa keessa jira. Seenaa keessa jira. Umurii keessa jira. Namoonni biyya alaa kana keessa jiraatanii hundumti keessanii specializationin keessan waan biraa haa ta'uyyuu malee waan Oromoo keessaa dhalattanii biqiltanii fi kan masilaa dubbataa turtanii waan moggaasa maqaatii qabeellee waan safuu waan duudhaa waan ayyaanaa waan moggaasa waan qaalluu waan hedduu waan naannoo keenya argaa guddannee wal qabatee afaan achi keessa jiru jechoonni achi keessa jiru. Kanaaf attam goonee sana harkisnee afaan keessa galchinee waan ammayyaa kan anuma wal qabsiifnee waan daa'imman jaallattu kanaa wajjin wal qabsiifnee attamitti akka isaan soorachuu danda'anitti finnee jala kaa'uu dandeenya. Kanaaf immoo
biyya alaa kana keessatti civic organization baay'eetu jiru maqaa adda addaa moggaafatee community'n kuni waan waldaa yookiin churchii kuni waan masgiidaa kun jira. Kun hundumtuu kan maslaa Dr. Hundaasan waa'ee amantii keenyaa wal qabsiisee nu qeeqetti mana amantaa ofii keessatti hawaasni Oromoo ala jiru kuni attam godhee oromsuu danda'a afaan Oromootti deebisee waan itti amanuuf waan godhu sana daa'imman isaa dhaalchisuu danda'a kanaan wal qabsiistee maal nuu dhaamta Dr. Insan. Amma akkan ani yaadutti jireenya keenya keessa afaan suni ba'uunsaa jechuudha. Jireenya keessa daily life keenya keessa afaan sun baheera. Afaan sana jireenya keenya keessatti guyya guyyaan akka jiraannu sana keessatti karaa itti galu sana qabaachuu qabna jechuudha. Karaan jiruun suni ittiin afaan keenya jireenya keenya keessa wajjiniin galee haala nuti keessa jiraannu sana keessa yoo itti gashine tokko ittiin itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni biraani ani akkanatti fakkaatutti namoonni baay'een biyya keenyatti galaa hin jiranii baay'een ani otoon silaamma yoona kana biyya jiraadheera ta'e ijoolleen koo akkas hin ta'anii biyya otoon deemuu danda'a ta'e ijoolleen koo akkas hin ta'anii ijoollee koo fuudhee deemee baatii 2 baatii 3 waa manni barumsaa cufamu achitti dhiisee dhufeellee deebi'ee fudhadhee waan dhufee warra koo biratti ijoolleen koo afaan koo baratanii naa dhufu jechuudha. Jireenya sana keessa galuu jireenya Oromummaa sana keessa galuu afaan sana keessa galuu inni sun achitti jireenya isaanii keessa baatii 2 baatii 3 keessa activity jireenya isaanii keessa galaaf jechuudha. So amma yeroo baay'ee namni keenya biyyatti kanaan duraa gaayoo amma fooyya'ee hin beeknu abdii qabna. Amma kanaan duraatti kanas karaan biraa danqaa jira ture jechuudha. Biyyi sun akka nuti afaan keenya ijoollee keenyatti dabarsine hin kennine siyaasaan biyya keenya jiru suni hundi hin turre jechuudha. Inni suni yoo fooyya'ee amma tokko carraa arganne akkasitti deemsisuu dandeenya jechuudha. Keessumaan na yaaddessu isa biyya alaa kanallee miti. Inni biyya alaa kun yeroo baay'ee inni kaan dhiibameetu bahee gariin keenya jaalannee baanee gariin keenya immoo dhiibamnee baanee rakkannee baanee itti deebi'uun illee baay'ee nu rakkisaadha. Biyyuma keenya keessa ta'anii warri afaan irraa fudhatameeru jira. Mata Matakkal keessa jiran mata Oromoo gosni isaanii Oromoo ta'an bishaan suni waan Oromiyaa keessa darbuuf jecha daangaa sana akka bishaan itti fudhatanii ittiin qabatanii achitti afaan barumsaa akka isaan ijoollee isaanii afaan isaaniitiin hin barsiifanne hacuuccaa irra godhaniiti bulchiisa hambiraa jalatti garbummaa hamaa keessa jiru. Akkasuma sabni Oromoo Walloo keessa jiru akkasidha. Sabni Oromoo Tigraay keessa jiru akkasidha. Afaan sana irratti hacuuccaan ta'ee raayyaan uummanni Walloo keessa bakka adda addaa jiran inni sun irratti rakkina qabachuudha. Isa sanaaf ijoollee isaanii fidanii erganii akka isaan Oromiyaa keessatti barsiifataniif scholarship wayii qophaa'ee uummanni sponsor godhanii faamilii Oromoo keessatti dhufanii baratanii akka deebi'anii uummata barsiisan gochuu dandeenya. Namoota fira yoo Oromiyaa keessaa fakkeenyaaf fira Naqamte keessaa qabaatan akka namni Naqamte keessa jiru nama 2-3 fuudhee akka barsiisee fi ijoollee kana waamanni barumsaa banaa ta'e fidanii biratti ijoollee kana akka isaan baratanii deebi'anii immoo biyya isaaniitti akka galan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasitti gochuun malaan keessaa bahuu dandeenya jechuudha. Inni as jiraatus akkasuma akka scholarship akka practice akka visitiidhaan namni yoo galuu danda'a ta'e ijoollee isaa fuudhee biyyatti galchee baatii 1 baatii 2 warra isaa wajjiniin turchee afaan sana akka inni san tolchanii baran practice godhan gochuun hin danda'ama jechuudha. Practiceidhaan supportidhaan ta'e tokko yoo ta'e afaan sana salphaatti barachuudhaaf hin deeggara jechuudha. Kana natti fakkaatana.
Atau baay'ee ulfaat xumura irratti egaa gara Dooktar Hundaasaa isheetii hundeettiin deebi'aa. Akka waliigalaatti Dooktar Hundaasaa dhaamsi ati keessaaf alaa qabdu akkuma waliigalaatti waan nutti himtu yoo jiraate biyya alaa kana keessatti maal gochuu akka qabnu eenyurraa maal akka eegamuu fi eessatti akka dadhaboota ta'ani nutti himuudhaan falasaa wajjin ammoo gara biyya keessaatti immoo ijoolleen ija jabina guutuudhaan afaan isaanii guddifachuu keessatti utuu naman gaafatiin yeroo baay'ee gaaffiin bara mootummaa wayyaanee kana keessa waggaa 28 guutuu gaafatamaa ture afaan Oromoo afaan hojii federaalaa nuuf ta'u jennee kadhachuudha. Waan kadhannaa sun waan waannaa nuti saba ollaa keenya afaan nurratti guddate sana saba afaanicha dubbatu sana jalatti gadi kufnee kadhachaa turuu ooluu kun waan miidiyaarraa tibbanallee ilaalaa jiru kanadha. Ofitti amanuu dadhabuun bilisummaa sammuu dhabuun of taanee waan gochuu qabnu tokko gochuu dadhabuun waan ofii keenyaa ofiin murteeffannee afaan keenyatti fayyadamuu jalqabuun dadhabbii keenya nuti fakkaata. Kanaan wal qabsiistee dhaamsa akka waliigalaatti nuu qabdu afaan Oromoo ilaalchistee kan xumuraa hankeetiin xumurraa Dooktar Hundaasaa Cirraasii kenne. Galatoomii beekan dubbiini Leeniin gaafa rivoluushinii bara 1917 sana gaggeessu gaafiitti itti baay'ate. Gaafii qotee bulaa gaafii working class warra factory keessa jiru hundi isaa gaafii qaba. Mindaa gaafatan kan mirga kan dubartii jennaan kitaaba wayii barreesse eessaa jalqabnu jedha. Afaan Raashiyaatiin Gijeenachinaat. Eessaa jalqabnu. Amma keenyas eessaa jalqabnuudha gaafii nama. Maal yoo jette amantii keessa jira, inferiority gadaantummaa keessa jira, magaalaa fi baadiyyaa keessa jiraachuu irratti rakkoo jira. Maaliif inni warri magaala jiraatu afaan Oromoo dubbachuu akka doofaatti amma ammaatti qaaneffachaa ture reef iyyuu irraa kaa. Eessaa jalqabnu kan jedhuufi iddoo lama. Tokkoffaa ati akka nama tokkootti duratti Profeesar Badhaasaan kaaseera. Beektaasi wallaafoo jira namni tokko. Piyaanoo taphata. Ijoollee xixinnoo walitti funaaneetu tolan piyaanoo sinii barsiisa jedheetu ijoollee xixinnoo kana sa'aatii tokkoo fi funaanee fuuldura dhaabbatee piyaanoo taphachiiseetu isa taphachiise sana viidiyoo waraabee YouTube irra kaa'a. YouTube irra kaa'eetu namni subscribe godheetu ijoollee isaa argisiisa. Ji'attis 37,000 argadhaa naan jedhe namichi kun. Manuma isaa taa'ee hin deemu. Kana dheengadda kaleessa malee dheengadda natti $37,000. How? Subscription dhaka worldwide ilaala piyaanoo namni daa'ima ofii onni jedhu argitee common waan ta'e tokkodha. Daa'ima ati Poland jiraadhu, South Africa jiraadhu, aadaa piyaanoo sana ijoollee ofii barsiisuudhaaf fedhii qabaannaan isuma YouTube piyaanoo learning plan akkatti inni egaa coin godhen beeku lesson piyaanoo lesson jedhee godheera natti fakkaata. Nama manaatu ilaala subscription irraan argata advertisement irraan. So akka nama tokkotti sana qubee barsiistee viidiyoo isaa kaastee namni ijoollee keessan barsiisuu barbaadan even Japan haa ta'uuti faranjiin second language for African language amma African language jedheenna mee Google godhi Afrikaanartu sitti ba'a warra adii African language jetteetu warri Dutch already afaan Afrikaa akka kan ofii godhatteetti Oromoon hin goone sana. So kana gochuun hin danda'ama namni yeroo fudhate jechaadha. Creative thinking. Kabira popularize gochuun kan danda'amu amma magaala naani freshmanii ture. Amaariyaa dubbachuun akka doofummaatti akka fudhannu gooneetu inee Amaariyaa alchilum jennee cabaquu sana akka faashinii goonee turreeyyu. Freshmanii secondarytti jechaadha. Just afaan Amaaraa dubbachuu dadhabuun mataansaa akka faashinii tokkotti akka fudhatamu faa gochaa turre jechaadha. Very simple tweak gochuu dandeessa. Ijoolleen Oromoo taate beeka akkas gootee ijoollee shikantiis gochuu dandeenya. And yet wanni guddaan hundee qabeessi fundamentally kan barbaachisaa ta'u of geeddaru. Na duuba footoo koo kana gubbaa ilaaltu gurraachi wanni God jedha. Adii kun diimaan unity jedha. Itti barreeffame peace nagaa jedha miti. Sana jechuun waaqni gurraacha jechuudha. Waaqa gurraacha garaagar baalee immoo galaa taliilaa jedha Oromoon. Nuti gurraachi bifti keenya gurraachi kun bifa waaqaatiin uumamuu keenya yoo amanuu baannee nama gogaansaa shoollibeetti saganna ta'e.
Isaan fakkaachuudhaan rifeensi keenya akka rifeensa gaangee akka dheeratu luuguudhaan dubartiin keenya horii balleessiti yoo ta'e. By the way, documentary tokko laali The Good Hair kan jedhu. Chris Rock hojjete. Multi-billion dollar industry dha rifeensa hindii bitu dubartiin Afrikaa. So amma namni ofitti hin deebinetti isa dur Oromoon dhibaayyuu jedhee muka jalatti dhibaafatu Moses dhufee isuma keenyaa sana Christmas jedhee Baabilii keessa laali the pagan culture jedhuun isuma keenyaa isuma uummata Feroo sana fuudheetu horos faa nama keenya ta'eetu qubeen keenya ta'a nama Egypti dhuftee Arabni Egyptian civilization jettu isuma keenyaa sana otoo qubee keenya ta'uusaa beekne. Somaalee isaarraa tokko lama sadii hafar shan jedhee lakkaa'u fira keenya ta'uusaa otoo beekne. Sidaamaa fira keenya ta'uu beekne. Uummata guddaa ta'uu keenya hubanna jechaadha. Uummata gadaantuu gurraachummaa isaatti illee saalfatu. Garuu abbootiin akaakileen keenya gurraachummaa keenya iyyuu waaqa wajji wal bira qabee God created human in his image. Isa jedhu sana kan Oromoon waaqa gurraacha kan jedhu. Sana fudhachuu baannaan amma inferiority complexiin mataa namaa yaabee adii ta'uudhaan tattaafatee shoollibuun waan guddaatti fakkaatee rifeensa adii horachuu waan guddaatti fakkaatee diimachuun bareedina ta'ee gurraacha ta'uun fokkisaa ta'ee funyaanii fi hidhiin furdachuun fokkisummaa ta'ee har'a faranjiin artificially wanni galfatti hidhii ishiitti akka furdatu beektu maaliif hidhiin isaanii gogaa tarsa'e fakkaata. Akkanatti hidhiin iddoo isaan beekamu. Kanaaf hudduu isaaniitti illee akka Afrikaa akka fakkaatan ofitti galchu yookaan sidin jedha. Kanaaf uummata gadaantummaa sana keessaa baanee I'm not my hair jettee mucaan sirbitu tokko jirti. African American tokko I'm not my hair. Ani rifeensa koo miti. Kanaaf amma ofitti deebinee gurraachummaan keenya waaqa ta'uusaa imeejii waaqaatiin uumamuu ta'uusaa ofitti hin amannetti. Amma aadaa biyya alaati ergifanneessa waan guddaa goone warra sana warra kana waliin jechuun hin hafnetti. Isuma keenya immoo kun Museen fuudhee pagan kuni maali jedhee gaafatee jedhu uummata kushkan. Wanni dhibaayyuudha waaqa galata galfannannaan itti fufaa maal kun ammeenya maal qabaa jedhe har'a muka ciree namni keenya amaarri nafu guraageen gaattiraa mureetu iyyuu Christmas tree jedha. Isuma keenyaa isa dhibaayyuu duritti beeknu sana. Kanaaf amma ofitti hin deebinetti, amma ofitti hin amannetti, namummaa keenya amma guutummaatti hin fudhannetti afaan qofa barsiifna yookiin aadaa qofa barsiifna jennee tokkitti keessaa luqqifnee haasa'uun rakkoo jaa ta'eefani maqaa Leenin kaase where to begin jedha kitaabni isaa. Eessaa jalqabna. Kanaaf ofirrattis hojjechuu, daa'imirrattis hojjechuu, karaa lachuu nu baasaa jechuu barbaade. Haa ta'u. Egaa hayyoota keenya dhugaatti baay'een isin dadhabsiisee yeroo dheeraa fudhanne dhimma kanarratti isinis yeroo keessan guddaa aarsaa gootanii haa ta'u immoo malee beekumsi isin akka roodmaappiitti lafa nu keessan kuni walumaa gala Oromoo ardii kanarra jiru hundumaaf kan ta'uu fi namni illee keessatti akka